Yeroo baay'ee barattoonni garmalee ciccimoo jedhaman exit exam irratti yeroo kufan argina. Barattoonni jiddu galeessa jedhaman immoo qabxii boonsaa exit exam irratti galmeessisanii yeroo darban yeroo mul'atu jira. Keessattuu barattoonni garmalee ciccimoo jedhaman kanneen koomulaatiif GPA'n isaanii 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 haga 3.9 ta'an darbe exit exam irratti maybe qabxii darbiinsa fiduu ni dadhabu. Sababa kanarraa kan ka'e barattoonni tokko tokko lakkii qorumsa exit examii carraadhaan yeroo jedhan mul'ata. Maaliif barataan ebaluu jedhamu garmalee cimaa ture bara darbe exit examiin dabarre. Barattuun ebaluu jedhamtu akka malee barattu cimtuudha. Isheenis kufteetti. Barataan ebaluu jedhamu garuu jiddu galeessa inumaayyuu hin danda'u garuu exit exam irratti qabxii bareeda fidee darbe. Kanaaf exit examiin kuni carraa ta'uun yookaan immoo ministeerri barnoota inuma beekaa kuffisaa yeroo jedhan barattoonni ni mul'ata jechuudha. Warroonni exit examii qoramuudhaaf jala bultii irratti dhiyaattanii jirtan barattoonni baay'een keessan exit exam irratti barataan cimaan keessattuu barattoonni qabxii bareedaa qaban daree keessatti exit exam irratti maaliif kufu? Icciitiin isaa maayinni? Kanaaf nutis akka carraan isaanii nu hin mudanne maal haa goonu kan jedhu icciitiiwwan gurguddoo sadeen takka isinitti himuuf.